سرتي وبدنا كويس إنه بدك كجات نمو بتو وجريتنا أمانة لكن في النات إنتنا هوين كنا نهندو يو أفان كنا نجيبون إنما كنا نجيبوا كده سرت بيك أفان كنا نجيبون أفان كنا سرت بيك لكن جرو شريعة الإسلام هو جرى من تا بلوان كنا ورا من تا كرسانا كنا دبي كنا توجد أبد تورة الشريعة الإسلام ما جت تجد بيتشاشه كجافة ديبران لكن فإننا كأنك عشان نفتو دندوا من تاكينا رجع وجه شيخني رجع يوم مت سموك بعد أن يكاد تبين لمني شيخني برتي لامو ما كده تأخذ بربانيت مين مرة هذا بودو في يركون كابو أنكرك يركون كابو شكاروبي إتنوفم أمزا ناصر دبلته وكباتا أفادي إبراهيم الله يجزاه carrayo na kan dami نعم جاكاسنا ورا سيراني جاكاسا اوكي هاي غلطوما me ifduubatti deebinee oromoon akkamiin gabroome hayaa dannu dura oromoo kana gaafa gabroomsan dirqiidhaan amantaa irraa jijjiiranii amantaa amma jarri afaan keenyaan gaggeeffanna jiru kana irra haayan dirqiidhaan daftanyaan amaarri ummanni kun amantuma dirqiin nurra keessan sanuyyuu afaan keenyaan akka ofii keenyaa beenutti haa gaggeeffannuu jaaniiti falmachaa jiran amma kanuma dirqiidhaan irra kaayamisanii akka muslimaatti miidhaa ilma namaatirra ge'u garuma fedheenuu haa ta'u abbaa haqaa bira dhaabbachuun islaamummaan raahinatti fakkaata yoon dogoggore na sirreessitan adeerri rasuula alayhi salaatu wassalaami kan muhammadii wajjiin amantaa takka walitti hin qabne miidhaa irraa dhorkaa ture haa hubannu kanaas ammallee yoo waan hamtuu takka argitan yoo dandeessan harka keessaniin deebisa yoo hin dandeenye arrabaan deebisa yoo hin dandeenye qalbiidhaan jibba hadiisni kunii fi gochi adeera rasuulaatii fi ilma namaa akka muslimaatti miidhaa ilma namaatirra ge'u garuma fedheenuu haa ta'u dura dhaabbachuun shari'aa teenya moo shari'aa teenyaa miti kanaas yaada keessa galchaa amma warri ortodoksii kun yeroo afaan keenyaan barannaa jaanii kophatti bahan kana gaafa Tigraay saniinis wal bira qabaa laala dubbiin dhimma amantii kophatti baafachuutii miti dubbiin akkamitti afaan keessanii laal humna afaan oromootiin qiddaaseen hin tahuu shaanqillaanii fi gaallaan walaayitaan falaashaan jannata hin seenuu jaanii baayibila keessa barreeffatanii nama barsiisaa turan afaan keenyaan dubbachuu dhiisi osoo afaan isaaniitiin dubbattee qiddaasee gooteehu jannata seenu janicha keessa sii katabanii jiran kun gabrummaadhaan waan gaafa oromoorra gabrummaan gad dhufu san seenaa waliin wal qabatu saamiinsa lafaa wajjin wal qabatu saamiinsa afaanii wajjin wal qabatu saamiinsa namni tokko hogguu kristinaa fudhate miidiyaa isaaniitirra jira namni kun ati amaaraa jaaniin gana ati ortodoksiidha ati kiristaanan jaaniin ati amaaraa jaaniin gana ni amaareessan ummanni keenya Harargee yoo walii kakatu anaa fi ati amaaraa islaama waliin jaa hogguu walitti mufatee akka malee waliin bu'e maaliif waan kana nuti wanni beeyneen namni kiristaanoome ati amaarooytee jaaniin arra booda warruma kristinaa nama qabsanii jaan waan kana yaada keessa galchaa dhimmi kun yoo kan dhimma amantiiti jenne namni oromoo waan kana deeggare jechuun obboleeyyan isaa ka amantaa ortodoksiitti amanu kana mirga isaanii afaan isaaniitiin akka gaggeeffatan deeggare jechuun ortodoksummaa san fudhachuu jechuu miti gara biraatiinis rabbiin ilma namaatiif carraa kanne filannoo kanneef rabbitti amanuu yoo feetes itti amanuu yoo fedhu baattees man shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur galanni isaa boodara kana akka oromoo deeggarreef amantii ortodoksiidha akkamiin babal'isuu dandeenya ummanni muslimaa kuni amantii ortodoksii babal'isuu danda'ama ummanni sabaan waliin tokko amantii isaa akka fedhetti amanu afaan isaatiin gaggeeffachuudhaaf lafa isaatirratti biyya isaatirratti mirga qaba kanaafi
amantii babal'ifannaa wanni jiru tasuma wal hin simatu. Osoo isaan ummanni muslimaa amantiin teessan tana ortodoksiitti koottaa jedhanii namni Oromoodhaa kan muslimaa deeggare hoggaas amantii babal'ifannaadha kararraa baane kararra biitirraa baane. Ummanni ortodoksii jalaa ba'e kun duraan waaqeffataa yoo ture dirqiidhaan amantii sanaas irra haayan wahuma dirqii nurra keessan tanaa'u ofii keenyaan biyya keenya irratti ummata keenya waliin gaggeeffannaa abbaan fedhetti amanu abbaan fedhetti hadiisu. Kanaafuu bakka kanaas yaada keessa galchaa akka nama muslimaa tokkotti dubbiirtu nu miidiyaa kanarra heddummattee jirti. Sheekottii fi sheekottii adda addaatillee waliin buusaa jirti. Darasaa fi darasaallee waliin laaqaa jirti. Kanaafuu itti yaadaatii wanni kun akka namoonni gariin amantii babal'ifannaa jaasun ani dhibbarraa dhibbatti natti mul'atu wanni sana. Arra amantiin babal'ifadha jee abbaan fedhe yoo gad dhufe mirga qaba. Akka shari'aa islaamaattis akka shari'aa hundatti akka mirga dhala namaattis abbaan fedhetti amane abbaan fedhe dhiisa. Ummanni Oromoo deeggara jechuun amantii isaanii babal'isuudhaa jechi jiru kun dogongora guddaa na fakkaatan. Ani obboleessi kiyya yoo amantaa kiristaanaa qabaate miidhaa isarra geessu garuma fedheenu bira dhaabbadhee deeggaruun akka ilma namaatti narraa eegama jeetiin amana. Hangaan amantaati jijjiirri amantaa isaatti namannetti. Ammoo akkasiin bira dhaabbadhee gara amantaa sirriitti isa fiduudhaaf hin hojjedha malee isa balaaleeffadhee rakkoon osoo isarra deemaa jirtu isa dhiisee hin godhu. Kana yaada keessa galchaa deebisaa waliigalaa isinitti hin dheeradhu nuuf godha galatooma. Okay, hara Sheekh Roobeeti dabarraa Sheekhaatti dabre. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbiin haqan haa dubbachiisu. Awwalan nuti saba Oromooti warri asirra jiru kulli keessattuu Oromoo Islaamaa nu godhuun alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Saba Oromoo nu gootee keessattuu Oromoo Islaamaa itti aansuudhaan wanni ummanni keenya beekuu qabu wanni namni Oromoo saba Oromoo kana kaan qalee morma qalee kaan maalii godhee mana irratti diigee kaan maal jedhuuf Oromoon tuni waa hedduu qabdi. Awwalan qabeenya qabdanii tokko hayyuu qabdanii lama ulamaatu sin keessa ciisaa sadii. Namni nama gadi jalee nama waqqasu haasawa isaa iyyuu hin kaasu eessa jiraa iyyuu hin beeku. Laakiin hedduu waan isin qabeenya qabdaniif waan isin beekumsa qabdaniif waan isin hayyuu qabdaniif namni waanya baga waanyamnee baga waanyamtanii nama beekumsa qabu waanyama nama qabeenya qabu waanyama. Itti aansuudhaan dhimmi amantii amma deemamaa jiru kuni warra waaqe amantii kaanii warra amantii Islaamaa hin tahin amantiin keenya maal jettiin isaa waliin dhaabatu keessatti isin waliin jirre jechuu keessatti maal jettiin. Awwalan obbolowwan kiyya wanni isin beekuu qabdan islaamummaa jechuutu maali? Islaamummaa jechuutu maali? Nuti wanni isin guddaan beekuu qabdan amantii ka diin kanaan jannata seenna malee sabummaan jannatan seenna. Nuffeene yoo jaalannillee dhugaa diiniin seenna diiniin jannata seenna. Islaamummaa jechuun maali? Islaamummaa jechuun wal istislaamu lillahi bitawhiidi wal inqiyaadu lahu bittaa'a wal baraa'atu min ashirki wa ahlihi jedha. Baraa'aaf walaa'aa beekuun barbaachisaadha. Islaamummaa jechuun wal istislaamu butamuudha lillahi rabbiif. Wal inqiyaadu lahu bittaa'a. Rabbii masakamuudha waan inni dalagaan hin jedhe dalayne. Shirki irraa qulqullaa'uudha wal baraa'a qulqullaa'u. Shirki irraa qulqullaa'u wa ahlihi tanaaf deema warra shirkii irraallee qulqullaa'u. Warra shirkii irraallee qulqullaa'u wa ahlihi warra shirkii irraallee qulqullaa'u jechuutu islaamummaa jedha. Yoo islaamummaan namaa galte awwalan an kadiiru seen islaam ofiin jechuuf islaamummaan jechuutu maali yoo namaan jedhan
ربي بتمو والربي جد دلبو شرك الراقل الله ور شركي الرال الله ور شركي وأهلين دقتنا ور شركي الرال الله أتنا قبي تقوج إما أمنتا إساني أبان روبوتي ناقا جيفة تنججون توان تقون غمدا وان تقوتين غمدوان وان تقوني غمدا وان تقون غمد سني مالي أولا تقوان نغمدو أمنتي إساني أبان روبوتي ناقا جيفة تنججون دسنا مجدا أكاوان دسنا مجدو أبان روبوتي ناقا جيفة تنججون مالي فو ديمي ربي حقا ملساجر حقا ملساجرا أول أورمون أولم تلي ربي ألباسا جرا حقا ظلمي جرا اللي ألباسا جرا دنيا جرا أولم تلي ياتماجر تلي ربي ألباسا جرا ربي باسا جرا نلي إيا جرا يا ربي أكتين نودي بسي جرا جرا يا ربي أكتين إن ظلممني دنيا تين تحرك جرا جرا يا ربي جاجر أورمون مان أفان أورمو هدوبتو يجون دسنا جرا لكن غير أفان أورومو دبتوتي ولينجر دوغا أفان أورومو تناسوي أفان أورومو ما أسو ولينجر أبينيا أمس أبينيا أوالمي أبينيا كينك أورومو كأوالمي كنا بكجرو نوهابيو ربي نوباسا جرا أبينيا كان ربي نكا نوباسو إن شاء الله دعاء اللين كننا ربي نلين وملسا جرا ربي نلين كبين أول مسن واباس لكن أورمما دبتشو دسنا مجدا غرو أمن يكون أمتكين نواني سنبيكو قبدان أمن يكون أورمي فايوجي جيرا بأمنتين جرا مال جدن بيتني عيسى ابن الله جانبا كلام جري هاسويتو كان الراجع ربي تكاد السماوات سماوين دياتي ببقى قلت دياتي والله ربي جري كلام ربي وان جري هاسويتو كان الراجع يهودا بنصارى أوروبي فجيرمي أماري فناسامي وان جري هاسويتو كان الراجع سماين ببقى قلت دياتي جان أمس قرآن كيست ربي مالجي يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتني ولا تتخذوا اليهود والنصارى كان دقتنا أجي يهود والنصارى إن تاسفتنا أولياء جالا لي إسين جالا ننجريناني إسين وجين جرنجريناني آية ربي تركم فتنا آية ربي تركم فت إسين وجين جرنجريناني إسين جالا ننجريناني جري سن إسين جالت ربي ننجر قرآن كيست جري سن برا إسين جالت والله أفانينو إسنتهم مفتاج أفان جراء الرأيو بيت ربي ننجا وما تكفي صدورهم أكبر وان قمت جراء كوي ستتو إلا قد ربي ننجا أنبتنا ربي اللي كيسينو كما قرآن كيسا وان أفانين إسنين جتر أفانين إسنين صبده حركتي إسن قلفتشوف أفانين إسنين صبده جتر وان قمت جراء كوي ستتو وان كوي فتتو إلا تعالى بيكا إلا غور ربي ننجا بيكا إيقا ربي ننجا سمي دا بوفا إسين الديتي إيقاد ربي ننجد بوفا توقو أمو يو أسباي بولا كيسا يو أسباي أبان في الرأكة تيغني بيك نبي الله عليه الصلاة والسلام وانجر مؤمني بولا تكا جزيلا من إدموج نبي عليه الصلاة والسلام بولا تكا جزيلا من إدموج نوتي دين كان ملي إنجر ربي ننجد إسلام ما ملي نمني كبر بادو تا دين اسلام ما ملي فلا يقبل منه الران قبل مربي نونجه هاجر دين كران كن كان حاجتو وان فاتت امنتو لكن اسلام ما كان ربي نمرت اسلام ما بريدو تنا ربي نمرت امس صاحبني على دين كليله انكرا جاللو اسائرت تهاجا yoo waliin deeme hiriyaa godhatee si waliin jira si waliin deeme jedhee hiriyaa godhate karaa isaa irratti tahaa jedhan karaa isaa irratti ufitti himaxan surraan deemu jedhan kanaaf obboloowwan kiyyaa waan shari'aan rabbii jettu yoo dubbatan hedduun nama fedhii ufii handhuufachuu fedhii ufii qabachuu hin dandeenyu shari'aan bakka kanatti maal jetti fedhii teenna jala deemti
لا نتي أمة إسلامات أمة نبي محمد فريته نجلا ديمنو شريعة جلا ديمنا نبي نتي إرجع عليه الصلاة والسلام ربي حديث نبي تنكيس سجرا نبي اللي بدانا حديث ساني تحرك ساني تنكيس سجرا ربي تنكيس سجرا كتاب ربي تنكيس سجرا كنا بقولوا وانكيا حكا دبتون يو أبان فدل كنا ملولتاتي واني سنبه كتتن أنا شيخ روبي أبان فدل يو كانت تدابت تأيو نمن نجيب يو حكا دبت ربي أنا حكا دبت إفسنتو نباس ربي أنا حكا دبت إفسنتو يودو اللي نتي فردني شيخانين دعاء نريبه جدينا من نتي قطيسي أنا يو أمو ربي نجالتشيسو دبته حق ربي دبته كتابني أكنا جدا حديثني أكنا جدا يو دبته ربي أنا كدبته سنتو تواجل أنا باس نبي عليه الصلاة والسلام وانجب وسو علمي نماكم كلين ولدتك أبامي سمينا جراني هندر الرا سمينا وصوجاني والله وربنا أول شيء كتب ملء سدرارون دم تجي النبي عليه الصلاة والسلام وربنا أول دبر سمل وسو أمنكم مرتو سفينا شيكا بينا أجري تبنا مكمنا تبنا وأنا كنا قنار جاني وربنا شيء كتب ملء سفينا دم النبي عليه الصلاة والسلام وركني ملء كتبت وجفت السوق قبيدة كتبت شيخا وني سنبيو خليفة بكخانتي وني نوفين غليمبر وني ندن دنيا في ندن دنيو رتي والكم نسان بيانا نوفين تاني بر السلام عليكم no cara kia أقولك خليفة أقولك الشيخ جزاكم الله خيرا لا ياسين ميديا نعم دبيت أنا منا كنا كيسة تنامنا خاسسي منا كنا كيسة قديم باتو أنغا بكت كوتو الرأيو فيغا أولتس أصو فيغا أولتس سمي باتي سمباتو أصو دنشي سنتي سمباتو أسمع كيسة تيسا أنغا دبين بكت كولمتو ونين جتشو فده شيخ روبي أستاذ أمزا قالتهم جزاك الله خيرا كانوا موانين ابن لكن أكسمنا أياني خيتس ناقل يو بربشات يا شيخ إبراهيم دبنا يدوم قولينو كبدني لا dubin namudra taldi ya sheko tahenya dubbi amandi di dubbunis ninjo afan promotin dubbacha jirana fakati dubbi jerri dubbi bible afi dubbi amanta isani tirro wolin damne afan oromotin yo amanta isani tirro wol dabanin ti sinkina jirra jannen dubbin tanama sheka robeti bi shekotin undi afan oromotin nutima jiran kana amanta tenya jala butamna male dimmi amanta bira nullallatu dimma sabumati dimma oromumati me isin shekotin anatu isi wajji morma muslima tedin isi wajji morma me bakka jarri kun oromon orthodoxy di fi oromon kristana amantar ti wadaban akawan amantar nuti garte jarri amantar wadabani amanta isani tirti nuti isi wajjin jirra jachani jirru nutin fakkesina please jarri dimma sabumma dimma oromumma ti fi dimma amarumma tirri wadaban ragan kaba marif jannan ragan tokkoffan afan oromotin amantaa teenya gaggeeffannu jechuun dhimma oromoon muslimaatis gaafachaa jirtu oromoon ortodoksiitis gaafachaa jirtu oromoon pirootestaantis wanni namni oromoo ta'e hundi gaafachaa jiru akka waan nuti dhimma amantaa kiristaanaattis wajji dhaabbanne jenneeni tokko hara biraan hoofina sheekota keenya rabbi jaalala dubbiin naagaltee jirti khaliifaa kiyya dubbii tanarratti amma aayanni qur'aanaa خغرتي شيكا روبي فيدي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهودا في نصارى جاللو هنقلتنا قرين الثاني قريداف جاللو أكنا هقاجو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أورو يهودات دلغوتره
أورو يهودا تكاخي صدقه إساتي ميرا غورو نبي محمد اتول سينا صلوات ربي وسلام عليه وننو قالوا قب يهودا في نصارى جاللو هم قدتنا هقاجو وجين دلقتنا وجين دقنا وجين نياتنا وجين هاسوينا أزونتين جاللون قدتنا هقاجو أدوي قدتنا جتشومتي وانت كتي اسم بيخو قبدن عقيدة إساني إرتين ديگرنا عقيدة دوغا قبدن جتاني جتشورا أما واني شيكار رو بيجي آية قرآن لفا جرتي دوغا سن نتمو أرمون كريستانا ربين ساتي جتشورتي دوغار رجرن جنة ديگرا هنجر حمزة آية ني سنگين قدومي فسرمو قبا يا دوغا نفن آية نفن بعضهم أولياء بعض جاء ومن يتولاهم منكم فإنه منهم نمني إسان الرا مال خيستي عقيدة إساني خيستي إسان جالتي نغار جرن جنان أتي إسان الرا ناقبت لفتيخي عقيدة إساني خيستي فكينيا فما ربين قدني خيتي أمانتي كريستانة تاتي فكينيا قبابا نسنيم tola itti ooluu keessatti akkumaan dur tola itti ooluttiin tola itti oola. Yoon dur miila sii dhiquu ture ummaan tiyya kiristaana taateef jecha miila sii dhiquu hin dhiisu. Amantiin islaamaa akka itti naa jechu. Garuu ammoo rabbii isiin irra jirtu san fudhachuutu dhoorgaadhaana. Gurra banii dhagaifadhu. Ummaan tiyya kiristaana taateef tola itti ooluu hin dhaabtu. Rabbiitu maatii teessanitti tola oolaa jedhe. Hoggaa akkana jiru أدويتها في يوسان كريستانا تنفر فجيسا أوزون تهين أكيدا ساني سنرغتين غرغارين إنتقوم سنين يجتشو قربنا دقي فدا أماس غابا أرومون تنخاتي للبتي ويواتي إيتو أرومو كريستانا قوها بلسومسو وري كريستانا إيو وري واقعي فتا أرومو واقعي فتا قوها بلسومسو فينيو وري سادينو مالف ولين إيان أرومو مادا تأمنتي تخايني achi khayani oganjo amanti dhiisanii ozon ta'in namu amantii isaa kabajatee rabbi gabbaruus rabbi isaa kabaje khaanis akkasitti deemachaatiti osoo gama amantiitii walitti hin dhufin oromummaa afaan oromootiif hoggaa morman afaan oromoon islaamaa qoftiin hin qabdu walii galle sheekaan roobee dubbatee jira gama tokkoon na gammachiisaa jee akkasuma gama tokkoon anis na gammachiisa gama kam afaan isaaniitiin beeta kristaan isaanii keessaa godhachuun wanni agarsiisu afaan oromoodhaa bakka takkaan mirga wahii argachuudha malee aqiidaa isaanii irratti deeggaruu miti jee good sheekaa roobee pointii bareedduu hafte silaa deebisaa achi qabachuu qabdi tuni tana akkas jee sheekaa roobee waan bareedduudha jee amma bakka kanatti tana taan jee yaa bakka kanatti wanni isiniif galuu qabu nu gammachiisa karamitti nuti ummata islaamaa oromoo islaamaa nu gammachiisa afaan keenya bakka saniin mirga arkachuu khaliifaan ammoo wanni jee wanni isaan mormaa jiran akkuma kiristaana oromootittu haa taatu kiristaanni oromoo baandiraa isaan deemaniin tasamiirraa buute ji'u san hin qeebalu osoo kiristaanaa huu taatee jechuu fadheeti akkasi dubbisan quba qabaadha tana oromoon sadeenuun qeebaltu afaan isaan ittiin ummata keenya fixan kana afaan hoggaa jaan afaan waan itti walii galan garuu ammoo afaan keenya malee hin tahiniin san nuufis hin taatu kiristaanaafis hin taatu waaqeffataafis hin taatu akkasin naa hubadha sheekaa roobee as jala ta'a afaanuma keenya nama masgiida keessa khutbaa afaan amaaraatiin malee hin godhamin yoo jaan hin fudhannu nuti kiristaaninis akkasumatti hin fudhatu waaqeffataan hin fudhatu tana wanni jechaa jiru dubbiin hagan malat war ammo oromon amzana dufte ba ena dufte ana dubbi wallahi dasinna maji ani wala sargi ki iyatu oromo barana bilisomtan imbilisomtan wallahi ni bilisomtan afan kesan dubbatan tan hindi tamne jaan turriya gadi jenne rabbi no ajeti ifatti rabbi no abasu jenne afan oromo dubbat qabeen saamane akkan saamame qabeen hedduutti keessa awwaalame bayaatira rabbi abasu jenne tana kinoo bira jirra tana bira jirkan ta qabeen awwaalamu bira jirra
Yoo mata kana dura nuti gama keenyatti gamana as baasnee afaan Oromoo haa ta'u gamana guubaan booda hatta keenyallee daawaa godhuudhaaf nu mijaawaa bara. Urwat al-Bariqiin nabitti amanuu dhufe alayhi salaatu Urwat al-Bariqiin Urwa bin Mas'ud nabitti amanuu dhufe duniyaa ate shiftaa ta'ee jiree dhufe aboo islaamummaa nu qabsiisi horiillee guurannee dhufne jeen nabiin alayhi salaatu. Islaamummaa sirraa fuuna horii sanan bad deebisi jedhani. Horii nu jalaa baden nu deebi'e yaa akii horiin deeffan horii nu jalaa baden deebi'e. Kana horii jalaa baden nu jalaa de furan. Tole amma bakka waan afaan qabdeetu jira Sheekaa Roobe. Gaafa gartee Sumaama ibn Asal amanuudhaan dhufe. Sumaamaan kun Nabi Muhammad ajjeesuudhaaf naannawa masgiida naannawa Madiinaa osoo naannawa jiru salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sahabaan qabdee fiddee masgiidatti hiite mooniin hidhaan eega hidhanii boodarratti gaati kumatee amane gaafa kan umraan godhuu fadhaa jeeniti kee umraa dhaqee mire aboo Sumaamaan ni kafre jaaniin Qurayshiin lakkin kafarreeniin amanee jeen ammoo jecha kana jettanii inni gartee namicha kame kan gartee midhaan isaa biyya hunda seenan tujjaarummarra midhaan kun magaalaa teessan tana dhufuuf hin jiraatu haga Muhammad isinii hayyamu jeen salawaatu rabbi salaamu alayhi. Nabi Muhammadoo gaafa Sumaamaan dhaqee maal jeen yaa Rasuulallah ani maftaa qabeenyaa si kanne feetu Qurayshii irraa qabi jeen lakki obboleeyyan kiyyaa irraan qabu gadiin dhiisaa fi je. Dubbiin bakka tanatti isin yaa galtu. Jarri diiniin adda malee fooniin tokko. Ammoo bakka sanitti Nabi Muhammad diin irratti isaan hin jaalanne. Obbolummaa dhiigaa saniif jaalate. Achin naa qabaddaa dubbii. Dubbii bare. Hamza, mee waan hin dhaabe sanaaf itandu. Sheekaa Roobe bilbilli qabe dubbadhu Khalifa. Sila Khalifa waa gaafii takka sirraa qaba ture. Ni gaafatta abshiir sooliin hin bulaane halkan guutu sooliin hin bulaane. Qaamaa edhan waan ta'eef isin bira bahuun kiyya dirqama. Telefoona dhiiftee deemta malee irra mana kana keessa hin baatu. Telefoona isin maali rakkoon qabu garuu gaafii tokko gaafadhu wadda man Khalifa. Gaafadhu. Silaa dhimma amantaa osoo hin taane dhimma sabummaatii dhimma eenyummaatii eega jenne kaleessa wayitii uummanni amantaa Ortodoksii afaan Oromootiin mirga argatu sanii uummanni Amaaraa baay'ee akka gaddee akka dubartiin keessa dabritee mataa ofirraa murtii nu hunduu argine. Akkas. Laakiin Islaamni Amaaraa hoo Amaarri Ortodoksii bichaa miti Islaamni illee jira. Islaamni Amaaraa wajji dhaabate moo Ortodoksii Amaaraa qofa tokko mati. Gaaffii bareedu. Amaarri sheekotiin Amaaraa wajji dhaabatee jirti. Takka barreessu ture hanga wajji dhaabatee jira. Gaaffii bareedduudha. Silaa gaaffiin tun namarra guddaatillee taaptaap godhamee mana kana taaptaap godhama. Kan dandoomee harrumaa deemsu gaaffiin tun silaa narra guddoodhalleedha. Waan hin jechaa ture san fixadheetiin achi booda gara gaaffii teetii sii dhufa. Hangaan danda'u garuu nama narra guddaatii silaa deebisuu qaba garuu waan hin keessa amma jirru kana akka nama tokkootti akka nama waa'ee biyya teenyaa hubatutti. Waa takka ishee dabalu Khalifa waa takka ishee dabalu. Nuuntu afaan tokko dubbataa irraa obboleewwanii kana walii haa beeknu. Laakiin yaada wal dhabuu hin dandeenye waan ta'eef yaada yoo namni tokko wal dhabe keessatti namni hunduu miira keessaa ba'e karaa nagaatiin wal amansiisuuf yaada wal. Barra Yaasiin kiyya ati kan muslimaa dhiisi ati kan muslimaa ana kan muslimaa dhiisi isaan warri Ortodoksiitu garuu walii galaan jiru. Dubbuma tana moor nama hedduu hin galiniif jiranirraa eegaliiti bakka itti khilaafni kun dhufee'u nuuf hin galle maalirratti maaltu haraamii maaltu halaalii keechuu jiran. Okay, gaafii bareedduudha. Akkasuma kun oksiina dubbii namaatti jecha qafati ittisa dalagaan ta'e deemaa. Laal nu warra muslimaa kana dhiisi Oromummaan teenya warreen gartee amantaa Ortodoksii hordofan isaan cinaan tokko parsantiin hammi xiqqaan tokko warra Amaaraa abbaatotaachin jechaa jiran amantii abbaa keenyaa jechaa jiran afaan Amaaraatiin sanuu san beeki warra akaakayyuun isaanii alaabaa lummuxii san
alaabaa samii buute jettu afaan kun afaan amantaati jechaa jiran. Mee dhaggeeffadhaa warreen amantaa ortodoksii obboleeyyan keenya warri as jala jirtan mirga keessan falmadhaa.